akkam jirtu. Namni na bukkeetti argitan kun obbo Shamee Dhufee jedhama. Namni kun kanaan dura akka zoonii Booranaatti nama horii baay'ee qabu, nama qabeenya baay'ee qabuun beekama. Har'a garuu edda hongeen kun dhufee namni kun horii tokko hin qabu. Horiin isaa akka jiranitti du'aniiru. Namni kun qabeenyi isaa du'ee hin jiru. Uummanni keenya Booranaa beela hamaa keessa jiru. Hundumti keenya Boorana bira haa dhaabbatu. Boorana du'a irraa haa baraatu. Abjuubii kadhabdeef godhumaa rakkatti. Egaa amma yoomiitti gadadoo ni jiraatti. Garaan koo rakkatti rakkina faarsiti. Abjuubii kadhabdeef godhumaa rakkatti. Egaa amma yoomiitti gadadoo ni jiraatti.